haala yeroo irratti hooggantoonniif miseensonni adda bilisummaa Oromoo marii bal'aa godhaniin gameessi hayyuu siyaasaa gorsaa olaanoo adda bilisummaa Oromoo Dr. Shuggut Galataa wayyaaneen osoo Finfinnee hin seenin waboon durse to'achuu qabaa jedhan. Qabsoo hadhaawaa uummati Oromoo bal'aan godhaniin teessoo Ihaadag caccabsee wayyaanee Maqaleetti galchee waraabessi Oromiyaarraa godaannan karkarroon biqilte. Turtii waggaa lamaa booda lolli abbaaf ilma ergataaf ergamtu lubbuu nama hedduu galaafate wayyaaneen dhumateef jedhame goomtee Finfinneetti qajeeluuf xurree haxaawwataa jirti. Qondaalonni biltsiginnaa lubbuu nabaasiif utaalanii ba'uuf ulaa banatanii jiru. Gameessi hayyuu siyaasaa gorsaa hayya duree abaa'oo olaanoo kan ta'an Dr. Shuggut Galataa wayyaaneen Finfinnee yoo to'atte gabrummaa biraaf of qopheessuudha. Finfinnee qabattee wayyaaneen keessaa godaantiin of gowwoomsuudha jedhani. Kanaafis uummati Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dursee Finfinnee to'achuun waan dhufuuf of qopheessuu qaba jedhan. Inni kun jiruu keessatti kan waan ta'u ta'e amma haala amma jiru kanarratti ergee isaan waraana madaalawaa gara isaaniitti galagalfatanii Oromoo keessatti kan deemaa jiru akka dhaabaatti akka namaatti kan nuti dhageenyu. Akka dhaabaatti akka namaatti waan nuti dhageenyu. Isaanuu magaalaa Finfinnee isinitti dhiisnaa jedhanii maaliif waliin dhaabbatanii lolamu kuni namoota siyaasaa beekumsaa gahaa qabu irraallee gahaa kuni aktivistoota keenya garaagaraa irraallee gahaa isa kanaaf Oromoon dhaabbatee ilaaluu qabaa jedhu. Oromoon dhaabbatee ilaaluu qaba. Waraanni abba fedhii keenyarraa ala siifan dhaabadda jedhee lafa Oromiyaarra gaafa dhaabbaterraa kaasee Oromiyaa marroo haaraa, marroo lammeessoo, marroo meeqaffaa harka diina harka ishee bitu jalatti dhufaatii argisiisarraa kanaaf walabummaa ishee argisiisa. Samshiri kanarratti qulqulleessanis waraanni bilisummaa Oromoo hayyama kana odeessi jennaan waan inni firee guddaa fida jireenyi qulqulluutti beekamus maaliif akkas jenna namni eenyuyyuu namaaf dhiige barachi bobeeraa fa'aa keessa miti kan jiru bara namni mataasaa dhiige aangoo isaatti tolfatu waan dhiigee lafa Oromiyaarra dhaabbatee dhiigee Oromiyaa bilisa baasuuf akka gonkumaa tokko godha. Haaluma wal fakkaatuun dubbii himan abaa'oo duraanii obbo Boruu Barraaqaa yookaan Yaayyaa Bashir akka jedhanitti Oromoon dogongora isaa kalee irraa barate herrena isaa guutuun qophaa'uu qaba wayyaaneen hin amanamtu jedhe.